kana booda wanta akka maallaqa isin nyaatu jechuudha. Deebitee ilaaluu dandeessa ammas neecmaa 9-5 goota abbaa guddoo tana goota okay goota ammas deebitee ilaaluu dandeessa lakkoofsa 4 tuuta ammas gonkuman dagatina lakkoofsa 4 kana hogguu lamatti deebistan akkana si dhufa ammallee lakkoofsuma kana tuuta amma maal jedha you don't have service jedha halas cufame jechuudha banaa miti wanti akkana banaame maani cufame jechuudha yoo kana gootanii silaa bakka kanu si dhufu baate silaa banaa ta'e bakka kanu Assalamu alaikum akkam oltan nega oltanii fayyaa keessanii baga soommanaan isin gahe baati soommanaa guyyaa shanaffaa oolchinee nama nagaan fixatu kan isaafis qeebalamtu nama godhu gamanumaan waa isinii qabadhee dhufe maalin isinii qabadhee seetanii namoonni tokko tokko maallaqa itti naqannee maallaqa sanaa oduma nuti ittiin fayyadamin keessaa fudhatti maallaqa nu nyaatti 30tti ni nyaatti 10tti ni 20tti ni fudhatanii jettanii namni hedduu cinqattan amma falaanan isinii kaa kana akka immoo akkaanan isiniitti himu kanaan yoo gootan akka nyaanne godhuu dandeessanii waatutti banaadha akka waan liqiinsi banaati ifumaaf sibbana ta'u manni liqii sibbanata hoggatti itti nayite maallaqa jechuun gochiisan banaadha yoo bakka san nayitee cufuu baatte maallaqa kee kuma dhibbatti nayitus nama kutaa jechuudha kanaaf falli maali akka micuufna kajuu wanaatu isinii hima asumaan nafaana bu'aan isin jaa mee walumaan haalaalluun isin jaa obboleeyyan qaalii manuma bilbilaa keessa seentanii egaa akka manni bilbilaa kanatti isin dhufee maal gootanii minne cimaa xiqqoo sana tuutanii akkuma namaa kaan oggaa zeeni fayyadamnu 9-5 fayyadamnaami akkasuma gootan amma 9-5 najmaa gootanitti 9-5 gootan jechuudha kana booda murabbaa gootanii eegana boodaan okkeetti gootan jechuudha akkasuma na hojii ilaalaa akkanatti cufu amma hogga katabbiin tun akkanatti ol baate maal gootati daataa bulleessii kanaa fi faayis bulleessi roaming my account kajoo kana gubbatti maal gootu seetammati raqamuma 4 katabda lakkoofsa 4 katabda seen dumeettan ammas amma laali iddoo gubbaa sanitti maayin duwwaa takka hajoo kana masala maallaqa baate maallaqa hima faayilii yuunitii kana bakka kana banaadha beeki bakka kana banaadha amma kiyya cufaadha beeki bakka kanatti keessa yoo kana gootanii bakka kun isin dhufe bakka kun banaa isin maallaqni liqiin itti banaadha maallaqni itti naqattus kuma dhibbatti neetu 10tti neetus maallaqni keessumaan kutaa jechuudha maal gootan lakkoofsuma 4 tuuteetu waan si dhufu laaltan maas amma fakkeenyaan isin hima bakka kanatti okay lakkoofsuma kana tuuta seenti goota amma maal jalaati khiyyamma torbaan takkaaf itti banaadha lakkoofsa tokko farra yoo kuni united on net kaalis khajoo kuni torbaan takkaaf neetiin banaadha naan jaa yoo namma maallaqa itti naqe yoo kana cufuu baadde maallaqa yoo itti naqe achumaan fudhatanii kutan jechuudha kana godhuudhaaf maal goota lakkoofsa takka tuute jechuudha ini lakkoofsa takka tuute seen dhuma goota ammas ammallee bana jaa ammallee lakkoofsuma takka tuute ittuma deebita amma maal jeseeta you have subscribe successful goote ganaa cufame jechuudha haala kanaan cufame kana booda wanta akka maallaqa isin nyaatu jechuudha deebitee ilaaluu dandeessa ammas neecmaa 9-5 goota abbaa guddoo tana goota okay goota ammas deebitee ilaaluu dandeessa lakkoofsa 4 tuuta ammas gonkuman dagatina lakkoofsa 4 kana hogguu lamatti deebistan akkana si dhufa ammallee lakkoofsuma kana tuuta amma maal jedha you don't have service jedha halas cufame jechuudha
banaamtu wanti takka na banaame maani cufame jechuudha. Yoo kana gootanii silaa bakka kanu seeruuf waati silaa banaa ta'e bakka kanu seeruuf banaa isin jaa amma cufa jechuudha. Cufaadha wanti takka naannoo banaamte jechuudha gama kiyyaan. Akkana gootanii cufachuu dandeessanii maallaqa haga feetan itti naqatan kuma dhibba takka itti naqatanis moobaayilli keessan soomunii cinaan cabaadhaan fudhatu jechuudha. Kana immoo wantiitu jira biyya tan akka dariibaa waan jalsan sanammoo ni kutatan sun yoo diidamatti naqattee beekamaadha riyaala 17 waatu siyaasa riyaala 2 fi nusa fudhatan isaan sanii wantiidha inni fudhatan sana sunaati kanaaf kan jee diidamatti naqatanii diidammanuu fudhachuu 30 naqatan 50 naqatan 50 fudhachuu yookaan 25 yoo tinaytan 30 tinaytan hunda fudhatu kanaatu hedduu nama cinqee akkasitti namni baay'een alaalanaa fi kanaan nu dhibee yaani kanaan haaluma kanaan akkaataa kanaan itti fayyadaman isin jaa galatooma baga baatii kabajamtuu ji'a 12 keessaa ji'a 10 kanaan nu ta'e nu dhuftu tanaan baga isin gahee baga gammaddanii nama jiini kun bijiina kanaan dhibbaatillee gana soomna kanaan dhibbaallee waliin soomna waa godhu amma soomna qofaa miti qeebaltiidha bakka toonu rabbii isiniif haa qeebalu galatooma nagayaan bula.